baay'inaanis gochuu hin dandeechu. Anaan nagaa rifeensi koo waan haphii ta'eef jechuudha. Isaan booda amlaa kan nutti godha. Amlaan baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf. Baay'ee kan isinitti immoo baay'ee rifeensa keenyaaf garuu foolisaan jibbina. Foolisaa badaa yaa ta'u malee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota koo baay'ee gaariidha. Rifeensa keenya miiccachuudhaaf akkasitti maaksii rifeensa keenyaaf hojjechuudhaaf yoo ta'e isi kun baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu ishee kana xiqqoo isheetti naqa. Akkam jirtu daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbi bakka jirtan isiniif haa baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbi naa galatoomu isinis bakka jirtanitti rabbi nageenya isiniif haa buusu isiniin jedha. Har'aan kana maangoo maaksii hojjechuufan deema. Maangoodha. Muuzis qaba. Maangoo bichaas immoo barbaadan ta'a. Ani muuzii xiqqoo isheetti dabala isiniin jedha. Isaan booda akkatti hojjetan waliin ilaalla. Maangoo nyaata fayyadamuudhaaf bicha osoo hin taane rifeensa keenyaafis baay'ee nuuf gaariidha. Kanaaf iyyuu isinis itti fayyadamaa isiniin jedha. Keessattuu iyyuu warroonni soomtan rifeensa keessaniif wantoota akka dhadhaa akkasumas fayyadamne yoo ta'e haala kanaan maaksii hojjettanii rifeensa keessan kunuunsuun qabdu isiniin jedha. Haala kanaan kuduraawwan mana jiraniin fayyadamuun ni danda'ama. Vijiteebilii mana jiruun fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha. Yoo soomiidhaafis barbaadan jechuu barbaadani kun amma soomiidhaaf ta'uudha. Yeroo hundas hin ta'a garuu soomiidhaafis nu fayyada jechuu barbaadan malee yeroo hundayyuu fayyadamuu hin danda'ama. Baay'inaan hojjechuu barbaadan maangoo lama fayyadamaadha. Rifeensa keenya laaffisuudhaaf bifa isaa nu bareessuudhaaf kanaaf nu gargaara. Isinis itti fayyadamaa isiniin jedha. Wantoota naannoo ofii kiyyaatti fayyadamu rifeensa kootti godhachaa waan isin agarsiisuuf iyyuu waan isin qabachuu barbaadani. Kun immoo kuduraadhuma waan vijiteebiliidhuma waan nyaannu waan ta'eef nu miidhu isiniin jechuu barbaadani. Isaan booda muuzii kinooti haala kanaan mummureera. Maangoos muuzas jechuudha. Amma sitti naqadha maashinitti daakuudhaaf waan ta'eef.
baay'inaanis gochuu hin dandeechu. Anaan nagaa rifeensi koo waan haphii ta'eef jechuudha. Isaan booda amlaa kan nutti godha. Amlaan baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf. Baay'ee kan isinitti immoo baay'ee rifeensa keenyaaf garuu foolisaan jibbina. Foolisaa badaa yaa ta'u malee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota koo baay'ee gaariidha. Rifeensa keenya miiccachuudhaaf akkasitti maaksii rifeensa keenyaaf hojjechuudhaaf yoo ta'e isii kun baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu ishee kana xiqqoo isheetti naqaa. Kinot ala kanaan bulleesse silitti bullaa'ee jira. Iddoo lamatti addaan qoodin dursa akka bakka hundannaa gaafan iddoo lamatti qooda. Anuma mana qabdanitti fayyadamaa yoo mana qabdan hin qabne immoo anuma qabdanii fayyadamaa isiniin jedha. Maangosoota hubate muuzinis bichaan isaa an ta'a. Ani maangoo itti fayyadamee maangootti immoo muuzii takkatti godhee fayyadamee amma rifeensa kun dibadha. Jijjiiramaa garuu yeroo hunda akkasitti waggaa miiccachuudhaaf jettan dibattan rifeensa keessan kuduraawwan haa ta'u waan hundumayyuu waggaa dibattan jijjiiramaa argitu. Rifeensi keessan isiniif dheerachaa kunis immoo bifni isaa isinii bareedaa deema. Akkasuma immoo isinii lallaafaa deema. Dibadhaadha isiniin jedha. Waan isin miidhuu hin qabadhee yaadu. Akkasitti addaan qoodanii jidduu isaa
rifeensi keenya kun dheeratu hin jettan rifeensi dheeranne hin jiru yeroo hunda miicachuun dursa miicachuudhaaf baattan rifeensi keessan xuraadoo qabaachuu baate gaariidha garuu vegetable mana jiran anuma barbaadan hojjettanii akkasitti ruuzii isaa ta'uu dibattan jijjiirama baay'ee agartu rifeensa keessanirra nuffuu baattanii jechuudha. Ani guyyuma tokkoon bu'aa nuuf argamsiisa osoo hin taane suuta nuuf jijjiirama waan ta'eef kanaafuu rifeensa keessanii kunuunsitan bu'aa numa argatturraa jechuudha. Siniif jijjiirama rifeensa keessanii kunuunfamuu siniif dheeratas siniin jedha. Itti fayyadama wantoota mana jiran. Keessa isaas immoo akka saddaan qabdanitti bartanii keessa isaa hin dibamne. Wantootuma mana jiran akkasitti fayyadamtan taanaan jijjiirraa baay'ee argamsiisa rifeensi keenya bu'aa irraa argattu waan nasin miidhuu qabadhee yaadu kanaafiyyuu itti fayyadamaan sinin jedha. Viidiyoo koo galaaltan subscribe share naaf godhaadha laayikis naaf godhaadha viidiyoo koo daawwattan jechuudha. Jechuun ogaa daawwattan laayik naaf godhanii baay'ee gaariidhaan jedha.